jalqabarratti kitaabul jismi kun akkamitti qophaa'ee eenyuun qophaa'ee yoom eebbifamaa eessatti argannaa warra jedhu jiru mee kitaabul jismi yoom eebbifama check-up kitaabul jismi ni eebbifamaa fuula dura asummanuma kanarra dhufnee isin beeksifna namni inni qophaa'een Sheek Abbutaatii akkuma beekamu fedhi Oromoon fedhiidha jaalala seeti. Waan gartee sanii fi amma gartee kitaaba uummanni dubbisee jaalalli akkam fuudhu akka qabu dhiiraa akkam heerumuu akka qaban sigalee maallaqa moo jaalala filachuu wayyaa kana hunda kitaabul jismi keessaa uummanni kun akka harkee gartee fuudhaa fi heeruma jechuun beeki takkittiin ati fuutuu hanga qabritti jechuudha sigalee. Okay. Namni ati filatte kun addunyaarraa nama siif tahuu haala amalaan ayyee waa hundaan nama sii ta'uu qaba. Galatoomaa sheekaaf mee haaluma kanaan wal qabsiisee amma haaluma kanaan wal qabsiisee barsiisaan kenna ka markaza maqallee yaadadhu ustaazni kenna jaalalaan miidhamaa jiru barattuu isaanii jaalatanii yoo barsiisan barattoota qabxii dabalee fi nu durgaaf ijoollee gaaf beeknu qabxii fa'a dabalee fi kitaaba fa'a kennee fi istaafitti fa'a waamee taaf ka godhu beeyna malee barsiisaa barattuu ufiitiif booyu ufudhu uf ajjeesu hin agarre waan kanarratti dur hin jirree nutti baase nama sheekallee ka onne qulqulluun jaalatu malee ka booyee uf ajjeesu malee jedhuun agarre kitaabul jismi waa'ee booniyyeetii fi ustaaza kennaa kana wal qabsiisee maal jedhe beeyta dhugatti booniyyeen waan amaarri nun godhin nu goote harargee diinnin boochisin booniyyeen boochifte sigale akka harargetti gartee nuuf salphinaa osoo namni nafillee nu boochise wayyaa beeyta kubbaayyaan tun nu boochisuu garuu baay'ee nan dhagayame garuu kitaabul jismi keessatti monaalizaan tan jaalattee jedha sigalee kitaabul jismi kun haadha wal haqqul kitaabul jism haadha wal haqqu ayye kitaabul jismi irratti monaalizaan eenyuu jennaan tan jaalatte qofaa bireedaan addunyaa kamii jennaan kan jaalatte qofaa jedha amma sheeyticha kana waa'ee boniyyee dhiifneeti imma nuti dhalaalaa akkam tana qopheessineef sigale okay ta hoggii isii laalte fuulli isii kun minaaraa masgiidaa fakkaata dheerina tiiticha hoggii qaccee utti gufateetuma cumaddu sigale yaa maasha allah diyaasporaa minnesota raayi muddiin isiitun qallina gaara qaaf kan guyyaa ummalqiyaamaa rabbiin irra nu oofuu taa'uu san fakkaatti sigale akkasittillee na jalaa citti jedhee booya kaan ka akka haadha faaxee kana wayyaa siinootiraakii dabbaan isii kun guddina gartee piraayimidii fir'aawonni ijaare san fakkaata jechuudha san iyyateetiin gartee ragaansi aye rifeensi isii farda ce'u sahaala gartee hudduu tana keessa ol fuutaa jechuudha dheerina rifeensa isii farda ce'u kana sahaala haye miilaan oggii isiin akkatti lafa ajjatte dhiigni kun akkana cirrit keessa jaamee sigalee akkanaan laaltee garta akka daawwitiitti hirpha kana keessa gartee dhiiga ol dacha'u kana garta haye dheerina morma isii bishaan torbaan tokko keessa gayyaa bishaan isiin akkatti untu sigalee maasha yoo dogoggoruu baadhe gizee ustaazni alaa dhufanii galgala rafuuf deemanillee qaamni isii kun akka nama wano mool seenutti daawwiti barri mool kanatti ufumaan addaan banamaa jedhani waan takaafachi akkasi mee waan san akkam mul'ii gadillee xiinxala ayi aboo maal oggii isiin seeqattu balbala jannataaf banamee jette hidhiin lamaan isiitun oggii akkatti dabanamtu kas seenuu feetala
Ayye. Addeenya ilkaan isii samaa ilaalu jira moo ilma namaatiin ilaala jettaa jechuudha. So intala akkasiitii fuusifnaa jenneeti gartee diyaaspooraan irra waliigallee jirra. So kitaabul jismi irraa tana fuusifna tana qonyonyaa fuula qottee jechaasi tagartee kubbaayyaa hanga wanti kana. Kubbaayyaa haraqee akkuma malakka haraqeeti bar intaloon uumasheen booyuu wallaalle malee. Isin kitaabul jismi warri kitaabul jismi sun waan san fudhateen beeku gaaf biyya gala jijjiirama irratti. Malakka haraqee xiqqoo adii takka. Taccoggaara nama kun. Fudhanne boosan jimaan qabne malee. Tole bareeda. Amma isin akka diyaaspooratitti waan bareeda kana argitanii fi kan mul'iin isii sonsaa kana ka dabbaan isii wanno siidaa fir'aawun ga'u fakkaatu kan isin argitanii fi afaanoo akkamiin walii galan isheen English for Itoophiyaa xiqqoo beekanii. Diyaaspooraan afaan Oromoo dagatte yookiin achi dhalachuuf ammala jaalala walii ibsu irratti rakkoo fidee boodallee waynutti booyanii sodaa jedhu jira hordoftoonni ustaaza waan kana maal jetta? Amma ati wooma lama qaraasiifte isa. Dhiin jettaani naqi jechuu. Okay, eat, nagi. Talamadad. Out, basi. La ilaha illallah tanga biga nagarana ukme wallahi kawo sheke yadu tanu malamani sirritti jabeeffatu qaba jechuun akkuma deengandaan gaafa mana yooni ma yoo out jee inni xiqqoo daqiiqaa 2 fi 3 leet takka duubatti hafe isaa dhumatti biiti tadhalaati mana hidhaa jira. Out jetteeni gizee ifiin out jettuun sa yoo inni miira keessa jiraate yoo hin geeffatin inni dhama. Taraatti aantu next termii taraatti aantu eeggatta waan ta'eef ba'uu qabda. Ingiliffa baay'ee cinqamuun barbaachisu jechuu isii lamaan qabannaa. Laaseet isii lamaan qabannaan gartee Ingiliffaaf rakkachuun isan barbaachisu. Isin wanni gootan amma sheeyiticha gartee nu qunnamsiiftanii. Sigale? Sheekaa butaa inni fayyaa garuu amma fayyee ifit deebi'ee eenyummaa ifit deebi'ee intala tanarraa sabrii argata waan jettu. Naqalatanii bayan. Waasirraa akkamiin sabrii argata? Bayan. Ay sheekaa. Eessa kutee bannaati sheetichi? Awoo wallahi naqumaa fi baasoo qofa leenjifte jedhee In jedhee ba out. Daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan keenya rakkoo teeknikaan mudateen adda ture ziizoon akka itti dawwalee nu deebisu abdii qabna. Ziizoo maal ta'e ilaalime? Asumarra taa'ee itti bilbilaa eega. Nu of kolcha. Hamza abbaa jaalalaa ati waan kanatti maal jetta? Si ka jaalalaan addunyaa booji. Niin gubadde waan kanarratti beektaa jara kana jidduu fiigeetiin olii gad fiigee halkanii guyyaa kee isaan hunda jara kana akkuma isaan nagaan walitti dhufaniin jara kana jidduu cinqamaa ture sa'a 24 har'a gizeen kana dhaga'u niin gadde. Akka barsiisaa jaalalaa akka sila namni sila sooshaal miidiyaa irratti nagaan bultii jaaree nagaan namallee barsiisaa jiruu bareedduu ooffatuu tokkotti akka barsiisaa hawaasaa tokkotti hedduu takkaan gadde waan kanarratti. Sanuu barsiisummaan tun taniin gabbee viidiyoo poosti godhee nama barsiisu daran kaniin keessaan dhaqee jara kana barsiisuudhaaf halkanii guyyaa maama bayaan akkana je'iin jaalalallee yoo taate intalaatis hayyee je'i garaa naan walitti dhiibaa ture haga isaa walitti dhufaniif cinqamaa ture gizeen waan kana arke bakka mudhiin nacitee ammaan tana maama bayaan itti fuuna jennee murteessinee kunoo diyaaspooraan keenya hundirra walii galee. Amma eenyuun itti haafuunume eenyu tayaaf isaa kana. Garuu reefuun tana bilbila narraa kaasuu dide
Sheekh Usmaan Durrii takka qopheessee jira jee inni nu ganda kara sheekotii irraa jedhe. Hayyee nu maal haa gumaachinu. Siita biraa fidaa jirti dubbiin tun akkamii hojjeetiin waan jechaa jira boodanii finna gaafamee dhufuuf deema liivii mana yookaan mana kanatti ol yaamne amma yoo as jala jiraatte maama bayaan mee qoy gaafannee yoo jiraate. Bakka nuti gumaacha gaafa dargaggeessi fuudhu godhamu haa goonu kaayoo dhugaa fuudhaa jiraatan. As jala jiranii? Barsan dirqama dhugumaani bar wanti siiriyeesii. Wanni afaan isaarraa baasuu barbaade wanni afaan isaarraa dhabne. Mitiyyoon akkana nagootee malee gabbahee irraa mul'uq godhee bakka assalaamu alaikum na fuudhaa tokkicha kan irraa dhabne. Ana carraa kenname. Dubbaat. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ayyee baay'ee sheekaa buttallee akka carraa ta'ee gasti keessatti baay'ee dubbatanii. Isaan kitaaba jismiraa dubbatanii ani immoo ra'ayiiraa dubbadha. Yaada bilchataa yaada uummanni kun dhaga'uu qabu. Obsaa